Ijoollee keenya guyyaa har'aatiin waraanni bilisummaa Oromoo magaalota godinaa irratti haleellaa gaggeessaa jiraachuu fi injifannoo argachaa jiraachuu beekseera. Itti dabaluun xayyaara waraanaa rukkutee kuffisuu ibseen bal'inaan dhageessu. Oduu keenya itti aanuun Wallagga Bahaatti hidhattoota finxaaliyyii faannoo daangaa Oromiyaa cinaatti tarkaanfiin nageenyaa cimaa fudhatamee jedhame. Finxaaliyyiin kunneen daangaa Oromiyaas gadhiisanii baqachuun isaanii dhaga'ameen bal'inaan dhageessu. Oduu keenya itti aanuun ollaa dhiyoo Itoophiyaa kan taate Suudaan marii biyyaalessaa Itoophiyaa qophii gootee geggeessuuf jedhameen bal'inaan dhageessu. Alaaban isaa nagaa daawwattoota miidiyaa oduu guyyaa irraa qabannee dhufneen dhufaan tu'aan affeeraa keenya. Oduu keenya jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo godinaalee garaagaraa keessatti tarkaanfii garaagaraa fudhachaa jiraachuu fi akkasumas xayyaara waraana Itoophiyaa Oromiyaa keessatti kuffisuun isaa gabaafame. Gabaasni kun akka jedhutti xayyaarichi dhukaasa irratti banameen booda sa'aatii 4:30 irratti aanaa booraa ganda gooraa leeman keessatti kufe. Akka gabaasa kanaatti paayileetonni dhiiraa lamaan paaraashuutiin xayyaaricha keessaa kan utaalan dhiyeenya loltoota waraana Itoophiyaa naannoo sana jiraniin oolfamuun isaanii ibsameera. Gabaasni kun dabalataan akka jedhutti waraanni bilisummaa Oromoo waboon naannoo sana keessa kan jiran yoo ta'u bakka xayyaarichi itti kufe to'annoo isaanii jala oolchaniiru jedhame. Oduun kun qaama dhiyeenyaa kanaan mirkanaa'uu kan dhiyeesse yoo ta'u waraanni Itoophiyaa yookaan waraana bilisummaa Oromoo irraa deebiin xayyaarichi kufuu mirkaneessu ammas hin jiru. Gama biraatiin Shawaa Kaabaa, Dabra Libaanoosii fi Shawaa Dhiyaanaa Gindabalat keessatti sochiin waraanaa kan gaggeeffame ta'uun gabaafame. Iddoowwan kanneenitti wal waraansaa mudateen daandiiwwan gurguddoo irratti sochiin geejjibaa daancituu fi hidhannoon garaagaraa harka oboo galuu maddichi eereera. Kallattii kibba Oromiyaatiin ammoo godinaalee Gujii fi Boorana keessatti sochiileen waraanaa dhufanii kan jiran yoo ta'u keessumaa iddoowwan qonnaa fi albuudaan badhaadhan keessatti wal waraansi mudate jireenya hawaasa naannichaa irratti dhiibbaa uumaa jira jedhame. Gama mootummaatiin miidiyaaleen fi hooggantoonni nageenya naannichaa naannolee kanneen keessatti duulli nageenya kabachiisuu itti fufuu isaa fi haalli nageenya iddoowwan tokko tokko keessatti tasgabbiitti akka deebi'aa jiru ibsaa jiru. Oduu keenya itti aanuun Wallagga Bahaatti hidhattoota finxaaliyyii faannoo daangaa Oromiyaa cinaatti tarkaanfiin nageenyaa fudhatamee jedhame. Godina Wallagga Bahaa Giddaa Ayyaanaa ganda Andoodee Diichoo keessatti humnoonni nageenyaa Oromiyaa garee hidhattoota faannoo jedhamuun ibsaman irratti tarkaanfii fudhachuu fi meeshaalee waraanaa garaagaraa to'achuu isaanii poolisiin godina Wallagga Bahaa beekse. Akka poolisiin godina Wallagga Bahaa ibsetti hidhattoonni kunneen daangaa Oromiyaa ce'uun nageenya uummata naannichaa booressaa qe'ee fi qabeenya jiraattota nagaa irraan balaa geessisaa turaniiru. Tarkaanfiin fudhatames nageenya uummataa fi olaantummaa seeraa mirkaneessuuf kan raawwatame ta'uu ibsameeti jira. Haala kanaan wal qabatee humnoonni nageenya Oromiyaa keessaa koomaandoon gadaa poolisiin addaa fi humnoonni nageenya godina Wallagga Bahaa waliin ta'uun hojii nageenyaa fi sakatta'iinsaa taasisaniiru. Poolisiin akka ibsetti hojii nageenyaa kana keessatti hidhattoota garee sanaa keessaa tokko irratti tarkaanfiin fudhatameera. Haa ta'u malee lakkoofsa namoota irratti tarkaanfiin fudhatamee fi haalli itti raawwatame ilaalchisee odeeffannoon bal'aan hin kennamne. Akka odeeffannoo poolisii godina Wallagga Bahaa irraa argametti hojii sakatta'iinsaa fi opereeshinii gaggeeffameen meeshaaleen waraanaa garaagaraa rasaasota kilaashii fi meeshaaleen biroo to'atamaniiru. Dabalataanis bulchiinsa magaalaa Garguutee keessatti eeruu uummataa irratti hundaa'uun sakatta'iinsi nageenyaa gaggeeffamuu fi meeshaaleen waraanaa akkasumas rasaasni hedduun to'atamuu isaanii poolisiin godina Wallagga Bahaa beekse. Humnoonni nageenyaa tarkaanfiin fudhatame kun nageenya uummataa kabachiisuu daangaa naannoo eeguu fi olaantummaa seeraa mirkaneessuuf kan taasifame ta'uu ibsaniiru. Gama biraatiin gareewwan hidhatanii daangaa Oromiyaa keessa seenuun uummata nagaa irratti miidhaa gaggeessan kamirratti iyyuu tarkaanfiin seeraa fi nageenyaa fudhachuu barbaachisaa ta'uu poolisiin godina Wallagga Bahaa ifoomseera. Odeeffannoo kana poolisii godina Wallagga Bahaa irraa odeeffanne. Odeeffannoon kun ibsa qaama nageenyaa irratti kan hundaa'e yoo ta'u hanga yeroo oduun kun qophaa'etti odeeffannoo gareewwan biroo irraa argame kan mirkanaa'ee hin jiru. Oduu keenya itti aanuun TPLF fi Shaabiyaan faayidaa biyyaalessaa Itoophiyaa irratti humnoota ganumsaati baandan garaa isaatiif yoo du'u nuti olaantummaa biyyaatiif ni duunaa jechuun fiildi maarshaal Biraanuu Juulaa dubbataniiru. Mootummaa Federaalaa Itoophiyaatti hoogganaa waraana waliigalaa fiildi maarshaal Biraanuu Juulaa xumura bara bajataa 2008 koomaandii dhimma addaa irratti argamuun dhaamsa namoota harkisu dabarsaniiru. Humni jijjiirama waraanaa kan ta'e koomaandii dhimma addaa balaawwan biyya irratti gaggeeffamaniif deebii ariifachiisaa kennuu fi sodaawwan diina dursanii fashalsuuf humni ittisaa inni guddaan istiraateejikaa ta'e isuma kanaa jedhaniiru. TPLF fi Shaabiyaan dabalatee humnoonni istiraateejii alagaa jalatti hiriiruun Itoophiyaa dhabamsiisuuf shira dhahan jabaachuu raayyaa keenyatiin
fashalaa'uun isaanii mirkanaa'eedha jedhaniiru. TPLF fi Shaabiyaan meeshaa gurgurtaa godhachuudhaan faayidaa biyyaalessaa Itoophiyaa dabarsanii kennuun biyyi keenya afaan dambalii yookaan poortii malee akka haftu taasisaniiru jechuun dubbataniiru. Itoophiyaan ilmaan ishee goototaatiin ergama imala badhaadhinaa fi guddina eegalteen fuulduratti itti fuftii kan jedhan yoo ta'u, koomaandiin dhimma addaa nagaa biyya keessaa cimsuu fi haleellaa kamiifuu deebii ariifachiisaa kennuuf qophii olaanaa irratti argamaa jedhaniiru. Oduu keenya itti aanuun Suudaan marii biyyaalessaa hunda hammatu gaggeessuuf alburaan nageenyaa fi seera irratti wabii dhiyeessuu jedhame. Pireezidaantiin mana maree ce'umsa biyyoolessaa fi hoogganaan waraanaa Suudaan Abdul Fattah al-Burhaan marii biyyaalessaa hunda hammate akkaataa bilisa ta'een dhiyaate deeggaruu isaanii fi hirmaannaa mijeessuudhaaf wabii seeraa fi siyaasa nageenyaa kennuuf qophii ta'uu isaanii gabaafame. Kabaja ayyaana waraana Suudaan tokkoomsuu irratti yaadatamu ilaalchisee sirna gaggeeffame irratti kan dubbatan al-Burhaan mootummaan deeggarsa loojistikii fi wabii dhiyeessu yoo ta'u, qophii marichaa ajandaa fi bu'aa isaa murteessuu keessaa ala akka ta'u ibsaniiru. Tarkaanfiiwwan yaada dhiyaatan keessatti hirmaannaa yakka hirmaattota irratti baname dhaabuu, hirmaannaa seera dhuunfaa irraa yeroof to'atamuu irraa tikfamu, marii sana irratti yaada ilaalchaa fi yaada dhiyaatu irratti dhiifama guutuu kennuu kan hammatudha. Al-Burhaan adeemsichi hirmaattota irratti qofa kan daangeffamu osoo hin taane uummata bal'aaf banaa ta'uu akka qabu eeruun raayyaan biyyaa fi sodaa daangaa malee deeggarsa qeeqa fi ilaalcha isaanii akka ibsan kan eeyyamu ta'uu dubbataniiru. Tarkaanfiin kun marii walitti fufiinsa ji'oota hedduudhaaf Al-Burhaan Dimokiraatik Bilook, Dimokiraatik fi gareewwan hidhatan akkasumas daandii siyaasaa gaggeeffamaa ture booda kan dhufedha. Tuutni kun marii biyyaalessaa Suudaan keessatti akka gaggeeffamu abbummaa biyyaalessaa irratti akka xiyyeeffatuu fi sababa bu'uuraa walitti bu'iinsaa sanaaf furmaata akka kennu karaa agarsiisuu jedhameera. Marii kanas hirmaattonni ulaagaalee ajandaa fi qophii hojii murteessuuf koree qindeessituu bilisa ta'e dhaabuuf jecha gareewwan hawaasaa siivilii maanguddootaa fi hooggantoota amantaa waliin gaggeeffameera. Haa ta'u malee gumiin hawaasa siivilii biyyattii keessattuu Suudaan kutaa hedduu keessatti lola ittuma fufee jiruun wal qabatee inisheetiiviin kun hunda hammatiinsaa fi walaba ta'uu irratti yaaddoo isaanii ibsaniiru jedhame.